Nagaanii fi ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Bakka jirtanitti nagaa koo isinii dhiyeessuun barbaada. Irra deebi'ee karaa Kiristoos Yesuus obboloota hafuuraa wadii taanee kan jirru kallattii garaa garaa irra teessanii karaa garaa garaatiin kan na hordofaa jirtan yoo jiraattan isiniin jedha. Ammas nagaanii fi ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu isiniin jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamu akkuma kanaan dura gochaa turre ammas jaalala Waaqayyoo taanaan akkuma isin iskiriinii irratti ilaalaa jirtan mata duree tokko qabadheetanii fuula keessan dhufee egaa Waaqayyo gaariidha. Inni gara tokkummaa ilma isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti isin waame amanamaadha jedha caafanni qulqullaa'aan. Kanaaf waamicha irra dhaabbannee jirru kanarra dhaabbannee haala tokko tokko ilaaliin hojii Kiristoos Yesuusin beeksisuu kana itti fufna. Kanumaaf egaa kan inni fuula keessan dhufaa jiru itti deddeebi'eetaniin akka isin nuffisiisnetti egaa dubbiin Waaqayyoo hinquufamuu hinnuffamu. Kanaaf kan inni jedhu wanti biraan baay'een hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf maal ilaalaa jirra? Bara si'a kana keessanii eenyuun ilaalaa jirra kan jedhu irratti namoonni maal fakkaatu yookiin maal fakkaanna inni hubannaan keenya maal? Caafanni qulqullaa'aan waa'ee ilaalchaa irratti garam ilaaluu akka qabnu maal nutti agarsiisa kan jedhu irratti waan tokko tokko isinii kaasuu barbaadeen dhufe. Dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee kiristaanni maal jedhu irratti waan tokko tokko keessaa kaaseera. Garuu asirratti immoo addatti nuyi warri karaa Kiristoos Yesuus waamicha ulfina qabeessa kana keessaa qooda akka qabaannuuf waamamne jireenya bara baraa keessa akka jiraannuuf isa wajjiniin karaa Kiristoos Yesuus ilmaan Waaqayyoo jedhamnee hafuura qulqulluu irraa dubbii Waaqayyoo irraa lammaffaa dhalannee kan jirru bara si'anaa kana keessa bara ulfaataa fi walxaxaa ta'e kana keessatti nuyi maal ilaalaa jirra? Ilaalchi keenya eessarradha kan jedhu akkaan irratti isiniif dubbadhuu dhufe. Akkuma caafanni qulqullaa'aan jedhu gaa caafa faarfannaa keessatti akkuma isin ilaalaa jirtan faarfannaa 34 irratti gara isaa ilaalaa hundi keessan haa ifuu deebitanii qaanoftanii lafan ilaaltan yookaan qaaniidhaan lafan ilaaltan jedha. Kana malee Ibroota keessatti immoo Kiristoos Yesuus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanarraa ija keenya hin buqqifannuudha barreessaa ergaa warra Ibroota. Yesuus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasurraa ija keenya hin buqqifannuudha. Inni otoo ulfina hammana ga'u qabuutii waa'ee keenyaaf jecha fannoo irratti dhiphatee jedha. Yookaan inni gammachuu fuula isaa dura jiru sana ilaalee yeelloo isatti dhufoomaatti otoo hin lakkaayin obsaan fannoo irratti danda'u isaatiin inni gara mirga Waaqayyoo taa'ee jira jedha. Kanaaf egaa dhaloonni si'anaa maal ilaalaa jirra kan jedhu gaaffii natti ta'a. Maaliif yeroo takka takka yeroo ati waa'ee Waaqayyoo dubbattu inni kaleessa gwaaddanyaa ati taate wajjiniin nyaattee dhugdu wajjiniin haasoftuu irraa diibeet si gochuu duwwaa otoo hin taane attaak si gochuuf diimoralaayiz si gochuudhaaf yeroo inni deemu argita. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e namoonni nama ilaalan eenyummaa namaa, boca namaa, bifa namaa isa bakkee warra ilaalan isaan eessatti akka kufan ilaaluun isaan irra jiraata. Sababiin isaa baroota keessa namoonni numa ka'u hin dubbatu dubbii Waaqayyoo. Namni akka dhuunfaatti hin ka'a, akka gareetti hin ka'a, akka dhaabbataatti hin ka'a. Waaqayyo namoota hin kaasa. Bara keessatti Waaqayyo namoota qabaa, namoota waa'ee isaa dubbatan. Kanaaf namoota tokko tokko irraa barachuun akkuma hafuurri qulqulluun barsiisaa ta'ee namoota barsiisu namoota tokko tokko irraatii barachuun barbaachisaadha. Garuu yeroo takka takka namoonni maal akkati fakkaattu siin ilaalanii sumaan attaak gochuudhaaf kan dhufan jiru. Kaleessa wajjiniin hiriyaa taate wajjin haasoftee wajjin nyaatee dhugda. Garuu
ati dubbii Kiristoos haasa'uu gaafati jalqabdu siin attack gochuu demoralize gochuu siin si cabsuudhaaf duwwaa kan fiigan baay'een akka jiran akkasin beektaniifidha. Isa duwwaas otoo hin taane nuyi eenyuun ilaalla dhuguma yeroo dubbiin Waaqayyoo dubbatamu namicha isa dubbatu ilaalla moo namicha isa keessa jiru Kiristoos Yesuusiin ilaalla kan jedhu isa kana hubachuun barbaachisaadha. Caafanni qullaan egaa akkuma jedhu dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e macaafni qulqulluun namni qajeelaan tokko iyyuu hin jiru lafa kanarratti nama ta'ee namni qajeelaan tokko iyyuu akka hin jirre caafanni qullaan nutti haasa'a. Kanaaf uumamumaan namni erga kufee booddee qajeelummaan isa keessaa ba'eera. Garuu ammoo qajeelummaan nama keessaa ba'e kun karaa Kiristoos Yesuus namoonni deebi'anii akka argatan gochuuf hafuura Waaqayyoo hafuura Kiristoos isa jedhame sana namoonni akka karaa Kiristoos Yesuus argatan hafuura sanaan immoo namoonni wanta gaarii oduu gaarii isa Waaqayyo biraa ta'e namootatti himuudhaaf hojii araarsuu Waaqayyoo wajjiniin namoota araarsuu namootaan gara Waaqayyootti waamuu hojjechuu akka isaan qabaniif kennaan isaaniif kenname namoota hundumaa keessumaa namoota Kiristoos Yesuus irraa lammaffaa dhalatanii karaa dubbii Waaqayyoo fi hafuura qulqulluu lammaffaa dhalataniif ergamni kun hin jira. Namoonni akka isaan Kiristoos Yesuusiin hubatan gochuu akka isaan gara Kiristoos Yesuus ilaalan gochuu warra waldaa keessa jiraniif Kiristoos eenyu akka ta'e akka isaan baran gochuu warra bakkee jiran immoo gara Kiristoos Yesuusitti akka waamaniif foolii Kiristoos Yesuus namootatti urgeessuuf akka isaan ergamni kennamee beekamaadha. Kanaaf egaa anis wanta biraa hin jedhu anaan ilaaltanii eenyummaa koo kan beektan haala tokko tokko haalaan keessa jiru beektanii namoonni yoo jiraattan inni isin ilaaltan kun ana otoo hin taane isa ana keessa jiru ilaaluun isin irra jira. Isa nama keessa jiru Kiristoos Yesuusiin ilaaluutu sirriidha malee nama tokko namummaa isaa yookaan eenyummaa isaatiin ilaalanii waan inni dubbatu sana dubbachuun gaarii hin ta'u. Bara keessatti egaa namoonni waa'ee Kiristoos Yesuus namatti dubbachuun waa'ee Kiristoos Yesuus gaarummaa isaa fayyisuu isaa waldaa keessatti haasa'uun namoota bakkeetti lallabuun ergamadha. Isa kanaaf egaa eenyuun ilaalaa akka jirru baruun nurra jiraata. Kanaaf hundi keenya wanta goonu ija Kiristoos Yesuusiif ija jaalalaan yoo goone gaariidha. Wal jaalachuun nurraa eegama malee wal dhiibuu wal dura dhaabbachuu hamlee walii buusuun gaarii miti. Kanaaf yaada dubbii midhaan qabu haasa'uun gaariidha namootaaf dubbii ijaaf akkuma caafni qulqulluun jedhu dubbii waa'ee hin baasne hin dubbatiinaa jedha. Kana malees Phexros ergaa Phexros keessatti yoo ilaalle eenyullee kan dubbatu yaa jiraate akka Waaqayyo jedhutti dubbatu jedha. Amaariffaa isaatiin garuu ማንም የሚናገር ቢኖር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር jedha waan ta'eef yeroo namootatti dubbannu dubbiin keenya akka dubbii Waaqayyootti yoo ta'e ijaaruudhaaf jajjabeessuudhaaf yoo ta'e gaariidha. Diiguun ulfaatu salphisuun ulfaatu tuffachuun cabsuun ulfaatu garuu ammoo ijaaruudhaaf dubbii midhaan qabu qajeelchuudhaaf jajjabeessuudhaaf namoota wajjin haasa'uun gaariidha. Namoota sana ijaan ilaalanii yookaan nama dubbate sana ilaalanii waan namni sun godhu ilaalanii otoo hin taane isa keessa jiru isa keessa jiraatu Kiristoosiin ilaaluun barbaachisaadha. Bara kana namoonni wanta baay'ee ilaalu namoota baay'ee yoo ilaaltanitti ta'e namni tokko hin ka'a hin kufa. Namoonni nama ilaalanii deeman guyyaa namni sun kufe kufu jiru. Namoonni garuu isa dhugaa dubbii Waaqayyoo isa ta'e Kiristoos Yesuusiin ilaalan namni yoo ka'es namni yoo kufes hin ka'an hin kufan yeroo hundumaa dhaabatanii jiraachuuf akka jiranidha. Kanaaf egaa warri Kiristoos Yesuusiin amanannu gara Kiristoos Yesuusiin kan dhufne walii wajjin jireenya akka hirmaannuuf
walii wajjiniin dubbii dhugaa akka hirmaannuuf jaalala waaqayyoo akka hirmaannuuf obbolaa taanee maaddii isaa keessa akka jiraannuuf akka ta'e akka isin beektan hin barbaada. Jaalalli baay'ee barbaachisaadha. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 3:16 irratti maal jedha? Egaa Kiristoos of laachuu isaatiin jaalalli maal akka ta'e nu barsiiseeraadha. Kanaaf nuyis jaalalaan obboloota keenya of laachuu nurra jiraadha. Kanaaf jaalalli immoo dabarsanii hamma of kennuuttidha malee dabarsanii hamma wal kennuutti miti. Jaalalli dabarsee of namaa kenna malee jaalalli dabarsee nama hin kennu. Jaalalli nama eegaa, nama jajjabeessa. Jaalalli of hin tuulu. Jaalalli danda'aadha. Jaalalli obsaadha. Jaalalli wanta hamaa nama irratti hin lakkaa'u. Roomee boqonnaa 13 keessatti yoo dhaqxanii ilaaltan egaa inni jaalala ta'e kun Waaqayyoodha jechuudha. Kanaaf karaa jaalalaatiin, daandii jaalalaatiin namoota gorsuun, jajjabeessuun, bira dhaabachuun gaariidha. Abaluun akkasidha, abaluun akkasidha, abaluun akkasidha jedhanii fiiguun, abaluudha jedhanii hordofuun inni madda kufaatiiti. Abaluu otoo hin taane kan nu ilaaluu qabnu isa keessa jiru Kiristoos Yesuusiin. Kiristoos Yesuus isa keessa jiraatu ilaaluu qabna. Kiristoos Yesuus isaaf du'e, isa mo'ate, isa keessa jiraatu ilaaluu qabna. Phaawulos akkuma jedhu macaafa qulqulluu keessatti egaa jireenya ani amma jiraadhu kana ana otoo hin ta'in Kiristoos ilma Waaqayyoo isa anaaf du'e, isa anaaf du'aa ka'e sanatu ana keessa jiraataa jedha. Kanaaf jireenyi kiristaanotaa akkasi. Kanaaf hin gowwamiinaa isiniin jechuu fi maal ilaalaa akka jirru beekuun nurra jiraata. Egaa macaafni qulqulluun waa'ee jaalalaa wanta baay'ee dubbata. Garuu ammoo nuti warri kiristaana jedhamne karaa Kiristoos Yesuus waamamne kun yeroo baay'ee yeroo dubbiin Kiristoos Yesuus dubbatamu maaliif akka nuyi baay'ee dhimmine, baay'ee akka nu attentionii itti laanne naan galu. Garuu ammoo namoonni baay'een dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e akka hawwatumaatti isaan waamaman irraatii dogoggorri akka jiru hubachuu dandeessu. Yesuus Kiristoos kun dhukkuba fooniitti akka nama fayyisutti waamamu. Yesuus Kiristoos kun akka inni badhaadhina ta'e itti waamamu. Inni dhufu waan biyya lafaa kanarra jiraataniif akka inni isaaniif kennamutti ilaalamu. Inni kun akka dabalataatti otoo hin taane piraayoritii ta'ee waa'een fayyina foonii kun, waa'een qabeenya fooniin qabaachuu kun namootatti lallabamee badhaadhina barbaacha fayyaa dhukkubarraa fayyuudhaaf dhufu yoo isaaniif ta'e hin jiraatu, yoo ta'u baate hin dhiisu. Garuu Phaawulos akka inni jedhutti nuyi maaliif gara Kiristoos Yesuus dhumne kan jedhu deebii nuyi kennuu qabnu jira. Deebiin nuyi kennuu qabnu Kiristoos Yesuus bira namni kiristaana ta'e tokko jalqabaa maaliif dhufe kan jedhu beekuun isarra jira. Yoo waanuma biyya lafaa kana duwwaadhaa fi Kiristoos Yesuusiin barbaanna ta'e warra kaan irra caalaayyuu, warra hin amaniin irra caalaayyuu yookaan namoota hundumaa caalaa unuuf ba'utu ta'aadha Phaawulos. Ergaa gara warra Qorontoos isa duraa boqonnaa 15:19 irratti yoo ilaaltani jireenya amma jiraannu yookaan jireenya biyya lafaa kana irra jiraannu duwwaadhaaf Kiristoosiin abdanna erga ta'e namoota hundumaa caalaatti nuuf ba'utu ta'aadha. Kanaaf Kiristoos Yesuusitti kan nuyi amananne jireenya biyya lafaa kanaa duwwaadhaaf yoo ta'e nuuf wayyo. Egaa ammoo Kiristoos Yesuusiin jireenya isa dhufuuf amananna yoo ta'e nuyi bakka Kiristoos Yesuus jiru dhaquudhaaf faana isaa hordofuun dirqamaa jechuudha. Kiristaanni yeroo hundumaa gara Kiristoos Yesuusiin fakkaachuutti guddachaa kana deemu, yeroo hundumaa faana Kiristoos Yesuusiin kan hordofu, yeroo hundumaa gara iddoo Kiristoos Yesuus taa'ee jiru mirga Waaqayyoo kan ilaalu ta'uun isarra jiraata malee kiristaanni namoota ilaalee immeejii isaanii warra biildi godhanii jiran, namoota maqaa isaanii karaa adda addaa ol guddisanii jiran ilaalee qofa jiraachuun isarra hin jiraatu.
kanaaf maaliif gara Kiristoos Yesuus dhufne kan jedhu otoo deebii laatiin nuyi dhugumatti jireenyichatti jirraa kan jedhu gaaffii. Dhuguma immoo nuyi waamamne irraa kan jedhu iyyuu beekuunis nu barbaachisa. Egaa mata jabinni hin barbaachisu akka warra Israa'elootaa fi abboota isaanii otoo Waaqayyoo dinqii garaa garaa isaaniif godhu arganii otoo Waaqayyoo isaan gaggeessu mannaa isaan nyaachisuutu arganii deebi'anii warra Waaqayyoo irratti kaan warra mata jabeeyyii akka hin taaneef nuyi warri Kiristoos Yesuusiin fayyine isa kana beeknee eenyuun ilaallee akka jiraachuu qabnu nu barbaachisa. Isa durayyuu immoo gaaffiin deebi'uu qabu jira. Kiristaana ta'uun waaqeffachuu sirna sagadaa wajjiniin waliin qabatu. Isa kana namni hundinuu beekuu qaba. Waldaa dhaquunis kiristaana nama hin godhu. Waldaa dhaquuf yoo ta'e waldaa seexanni sim'atu. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e waldaa yoo dhaquuf ta'e seexanni waldaa hin dhaqu. Amanuu yoo ta'e Yesuus ilma Waaqayyoo akka ta'e hin amanu. Garuu kiristaanni tokko kiristaanadha kan inni jedhamu Waaqayyo irraa lammaffaa dhalachuu isaatiin Waaqayyoo fakkaachuu isaatiin.